رتي مالند برفده تكاكمي دعوة قدماني فده يا الله سيجتا تكامل جده مالني ما قافا فولك ربده خيري قدوم فده إنك أبو يا رحماني لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله سبحانه الله غفور وان قدر دبان سنبيليسني حجتيتيس دبوتن تنقدني حجناني سرقجو أرغنان بارخجو وان قدر دبان سنبيليسني حجتيتيس دبوتن تنقدني حجناني سرقجو أرغنان بارخجو بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا جالتمتوتا obboleeyyanii fi obboleetti wanti ya baga jiraattan baga rabbi isaatii kanaan isin ga'e jecha mee dhiifama wajjin obboleeyyan kee yeroo dhuma seentan like share godhaa. Like tuqa bi'aansi share illee yoo isinitti ulfaate share godhuun mirga keessanii waan tokko jaalatan faffacaasan share jechuun faffacaasuu ni beeytan jechuudha. Anna akkasii yookaan yoo nama saniif yaaddan nama san gargaaruuf jecha waama ta'eefuu haa ta'u ofis fayyaduuf yookaan nama sanis fayyaduus ta'u waan akkasiiti. Inni biraammoo laayikiin anaa akkuma nama hedduu bira naa gahee naa daawwatamu naa taasisan isiniin jedha. Akkasi rabbiin amrii hundaayyuu haa laaffisu. Wallaahi obboleeyyan kiyya. Ani wantiin jechuudha yeroo baay'ee dhufee rakkinallee bal'inallee isinirratti haasa'uuf waan maatii kiyya taataniifi osoon hin halkanii guyyaa tattaafadhee viidiyoo kanallee hojjedhe yuutuubiin kunillee numan guddata jechuudha. Walaakinnahu du'aayin teessanillee baay'ee na ijaarte waa baay'ee isinitti dagadhe waa baay'ee isinitti irraanfadhe amma asii achitti kana ta'ellee jedhe isinitti hin himu. Bas du'aayi naa godha rabbiin si amrii maraa si haa laaffisu jedha. Rabbiin gabricha isaa tokko yoo nin jaallate waa hedduun isa mokkora. Wallaahi waa hedduun isa mokkora qabeenya inni qabu fudhatee wooma ta'ellee bakka obboleeyyan kiyya kana jedhee qalbillee sin cabsuu hin barbaadu yookaan dhibee wayiitiin isa tuqee fayyaa irraa fudhatee jechuu bakka san dhibee kaayee wooma sanillee ka fuudhuu danda'u jechuudha. Waan kaayee san qabeenya fudhatellee deebisuu ni danda'a fayyaa fudhatellee deebisuu ni danda'a waan biraa lubbuuwwan yoo fudhatellee waan rabbiin alhamdulillahi ka lubbuu hin ta'e wanni marruu salphaadha. Wanni marru lubbuu ittiin deebi'an yoo ka biraa argatan malee ittiin deebi'an. Kana waan ta'eefi rabbiin obboleeyyan kiyya wallaahi waan taatan irratti nama sabbaru anaaf isinillee haa taasisu. Irra caalatti wanti ani yeroo baay'ee dhufee asirratti haasa'uuf akka walirraa barannaafi. Wallaahi walirraa barannaaf rabbiin ka caalu qaba jechuudha. Kana ta'ee hin jennu amma achi anillee isinillee hin jedhu ani kaasatan bara kana yaa rabbii afwan yeroo kana yeroo viidiyoo waraabutti obboleessi kiyya na biraan hin mul'ate jechuudha. Waan waraabaa jiruun se'u. Naa wantoota tahee lakkaa'aa ture jechuudha. Yaa rabbi barama kana takkittii keessa waa meeqan dhabee waa meeqan tahee maal jechuu ture. Rabbi waan nu dhabsiisirra wallaahi waan nurraa fudhatirra waan nu kennitu caala jechuudha. Mee seenaa takkaan isinitti hima sahaabaa keessa jechuudha. Yeroo duraanii garuu seenaa kana qaatan dhaga'ee irraanfadhillee dhiifama yoo keessaa balleesse immoo naa sirreessitanii biyyarraa biyya biraa barnootaaf deeman jechuudha. Mucaa isaan ijoollee 4 qabanii akkasumallee ka irra jabaa jechuudha kan barnoota hawaa baratee ummata fayyadu jedhan fuudhanii deeman jechuudha. Farda isaanii yaabbatanii bakka ilmi baratan yoo gahan jechuudha. Mucaan asriin gahee fardaa nyaata qicuu deeme jechuudha. Yeroo si yoo dogongoree afwan jecha eega kana farda osoo nyaata qicaafii jiru fardi dhiitee ajjeese mucaa kana jechuudha. Subhaanallah inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Eegasii fuudhanii isaanitti fidanii jennaaniin ummanni isaan ittiin dhaqanillee hedduu rifatanii isaan immoo nama diin rabbii qabu nama sabrii beeku jechuudha. Nama rabbiin sabrii kenneefiin sabbaran alhamdulillahi ala kulli haal rabbiin ilmaan 4 naa kenne 4 keessaa tokko narraa fudhate 3 naa hambise jedhan. Eega kana xiqqoo isaan ilmi baratanii jedhan isaanuma kana dhukkube jechuudha. Isaan dhukkubee luka isaanii takka jechuudha akka irraa muran itti himan. Namni kun ammallee abdii hin muranne
osoonin laaluun irraa muraa jedhanii osoo qorichuma isaanii irratti ajjeesullee itti hin godhin akkasitti irraa muran jechuu lukatana waan takkaa gara maasiyaatiin sin deemne takkaa badiin gara badiitiin sin deemne hoo gara salaata rabbii taate gara ilmi rabbii barachuu taate malee osoo jedhan jechuudha. Gaafa kanallee ummanni isaan itti dhaqan hedduu rifatanii boohanii jedhan. Isaan immoo jechuudha alhamdulillahi alaa kulli haal. Rabbi wallaleti miti waa hundaayyuu miila kana harkaa luka afur walitti naa kenne luka takkitti qofa narraa fudhate waan narraa fudhate caalaa waan naa hambisetu caalaa jedhan ammallee namni imaana qabu osoo waan fedheeyyuu irraa fudhatame waan isa biratti hafe laala jechuudha. Garuu imaanni kenna salphaa waan taheef raqraq jennee wooma diqqishu wallahi waan guddoo goonee bakka ofii kiyyaafuu jechu subhaanallah yeroo natti dhagahamee waan tokko irratti bakka waggaa haganaa biyya namaa taa'ee ardhammootu iyyuu ganaa bismillah jedhee kiraa namaa taa'ee maal jedhu natti dhagameen hin bu'aa jechuudha. Gaafa yookaa fayyaan takka isin tuyxe yookaa wanni wahii kaasatan fayyaa wallahi ni'maa caalu qabeenya caalu. Badhaafni badhaasa caalu fayyaan jiraannan waa hundaa hin dhaqqabdan waa hundaayyuu bira geenna yoo rabbi fayyaa nagaa nuu kenne yoo fayyaan qabaatiin ka harkaa qabnuyyuu nutti bushaaya ka bilchaatee nyaachuun namatti bushaaya jechuudha ka keessa jiraatan keessa jiraachuun namatti bushaaya alhamdulillahi meesii atakka obboleeyyan kiyya warroonni qalbiin na dhageeffatan wallahi alhamdulillahi jedha. Alhamdulillahi ni'iman fayyaa guddoodha alhamdulillah rabbiin jechuu warroota waa dhibee qabanillee irraa haa fuudhu. Bakka namoota garii dhibee wahii ka hin fayyine jedhaniin illee ka jajjabeessuuf hin fayyita jedhaniin illee rabbi beeka malee namni hin beeku miti. Obboleeyyan kiyya anaa fi isin mara rabbiin haa fayyisu alhamdulillahi fayyaa inni nuu kenneef waan nurraa fudhatellee inni beekee wallaalee osoo hin taane beekee fudhate alhamdulillahi jedha. Namoonni akka kiyyaa hisaaba hin qabdan ani carraa dubbatu tanaayyuu taan argadhe amma alhamdulillah garuu kanuma carraa akkanumattuu madaa ofii kana himachuu dubbatatachuu carraa hin qabne hedduudha. Akkasii obboleeyyan kiyya alhamdulillahi alaa kulli haal walitti hafuura baafannaaf yeroo baay'ee dhufnee bal'ina rakkina walitti haasofna. Warroonni immoo na jajjabeessaa turtan ammallee jabaadha rabbi isin haa jabeessu ulfaadha jazaakumullahu anni khayral jazaa isiniin jedha obboleeyyanii fi obboleettiiwwan tiyya alhamdulillah jira har'allee isiniin jedha. Hagana yoo jedhe hingaa jedhe abdii qaba viidiyoo gadda gadhiis irratti jechuudha. Gaafiiwwan isin na gaggaafattan obboleeyyan kee jalqabatti bakkeen ani jiru Adaamaadha jechuu lakkoofsa kiyya immoo isinii maxxansaallee ture viidiyoo irra yoo gaddeemtanii ilaaltan hin argattanii wantoota barbaaddan meeshaallee tahee uffatallee tahee bakka feetanitti isinii erguun hin danda'a isinii geessullee hin danda'a isiniin jedha. Akkasuma namoonni obboleetii teenna kaleessa naa galateeffadha jedhe naa galateeffattan isinillee galatoomaa isiniin jedha. Wantoonni warroonni Arabiyaa san meeqan bittee jettan jechuudha. Arabiyaan suni footoo isii ol isinii baasuu fi gatiin isii meeqa warri naan jettan tokkoffaa fi lammaffaa qabdi tuni takkaffaadha. Akkanattu yoo laaltan hin beeytan isin kaasata warri biyya Arabaa jirtanii isaan baay'isanii bitan waan ta'eef hin beeytan gatiin isaa gatiin guddaadha. Garuu ka qabutti rakasa wallahi alhamdulillah hunda kennaa qabaachise rabbi nu haa bichisiisu ilmaan teennillee warra jireenya gaarii jiraachisu nu haa taasisu jechuudha. 13,000 ilaa haga 12,000 isiniin jedha sadarkaan tokkoffaan imannaa ga 15 mataniyyuu bakka baay'eeyyuu hin jirtu bakkee ani garuu ka argee keessa deemaa olee bakka muraasan isiniin jedha. Lammaffaan immoo tuyyuu 11,000 ilaa haga 10,000 hin jiraa isiniin jedha. Yoo dabale yoo rakase isin asii achitti ani hin beeku wanni yeroo ani bitetti akkanan isiniin jedha. Innaa akkasii obboleeyyan kiyyaa lammaffaan immoo waa'ee yuutuubaa isa dubbadhisan mee osoo atummaan nu barsiiftee hooyii akkaataa hin beeynu banatuu fedhii qabnaa jettan obboleeyyan kiyya ani isin sobuu hin danda'u dhugaa rabbiititti osoonin jechuudha. Wallaahi wabillaahi waa wahiitiin isin fayyade isin caalaa natu gammada. Waa wahii isinii godhee obboleeyyan kiyya osoo isinin isin fayyade haga isin gammaddan san caalaa ani waan ani isaanii dalage san isaanii hojjedhe san nama innatti gammade isaan caalaa gammada. Dasna jedha garuu amma akkasitti taa'ee isin barsiisu isiniin sobuu hin danda'u. Wanta tokko waan na gaafattan isinii hin deebisa sanirratti isin immoo obboleeyyan kiyya anillee obboleeyyan keenna hedduun waa'ee yuutuubaa Abdul Ab irraa baratan jechuudha. Abdul Ab jettanii yoon sarchii gootan waa'een isaa waa'ee yuutuubii banattanii ilaa haga moonitaayizii taataniititti eega moonitaayizii taatanillee akkaataa itti maallaqa akkaataa itti moonitaayizii taatanuu jechuudha obboleeyyan kiyya moonii ergitanii eegas illee akkaataa itti lakkoofsa keessan akaawwantii keessan maqaa keessan guutuu galfattanitti barsiisee jira jechuudha.
jechuudha. Maaliif warri social media kanarraa hojjetu hunduu gahee garaagaraa qaba. Kaasata waa'ee YouTube isaa fi kan Amaariffaan barsiisanillee hin jiran jechuudha. Ani immoo namuma afaan Oromoo barsiisu san beeka. Waa'ee YouTube isarraa baranne ana ta'ee namoonni yoo YouTube banatan hedduudha. Warroonni karatti hafanii fi laaga maallee itti fufanii fagaatanii bakkee guddaa jiranillee hedduudhaan isiniin jedha. Obboleeyyan kiyya bakkeen YouTube qofaa miti hundumaayyuu beeka. Wallaahi hundumaayyuu beeka. Isin fayyada malee isin hin miidhu jechuudha. Jala galtanii yoon ilaaltan jechuudha. Namoonni hedduun silkii lama qabatanii takka irratti sarchii godhanii viidiyoo isaa sallaala kaanin immoo bananii bakka inni tokko jedhuu fi akkaataa inni itti hojjedhu jedhuun hojjetan. Namoonni kunniin immoo obboleeyyan iskiriin irratti ol baasanii irraa laalanii banatan. Namoonni kunniin immoo lama sadii irra deddeebi'anii laalanii irraa fahaman. Akkuma tahettuu ta'u rabbiin haala isinii haa mijeessu. Haala sanii yaala ani immoo tuyyuu yaani jalqabarraa ilaa haga akiraatitti akkanatti ittiin barsiisa jedhee itti seenuu hin danda'u yerollee hin qabu akkasumallee yookaan beekumsuma gahaa hagasiituu hin qabuun isiniin jedha. Maaliif waan namni humna ofii beekuun barbaachisa. Namni waan hin beekne hin beeku jedhe akka shari'aa islaamatitti sunuu beekumsa jedhan. Kana waan taheef akkas isiniin jechuu barbaadetti obboleeyyan kiyya. Wantoota isin naan jettan keessaa hagana deebii isinii kennee jira. Warroonni jabaadhu naan jettan isin galatooman isiniin jedha. Amma rabbina laaffisee inni jabaadhaa waluma faana jirraa isiniin jedha obboleeyyan tiyya. Ka gatii achirratti gatii shiitaa akkas na gaafattan immoo gara WhatsAppitiin koottaa. WhatsApp irraan na dubbisaan isiniin jedha. Na akkasii shiitallee tahee uffata aadallee uffatoota birallee obboleeyyan kiyya biyya keessallee jiraattan biyya biraallee jiraattan isinii ergamullee hin dandayaa. Akkasiin isiniin jedha dhuftanii fudhachuullee hin dandeettanii. Egaa obboleeyyan kiyya viidiyoon kiyya gara akiraatitti dhiyaatee jiran isiniin jedha. Yoon isin irratti dheeresse dhiifamaan isiniin jedha. Warroonni jalqabarraa ilaa haga ammaatitti na faana turtan laayik sheerii tuqaa keessuma koomentiin humna namaati dhugaa rabbiititti jechuudha. Wallaahi obboleeyyan kiyya ani jechuudha gannaanin dhufee kaasatan viidiyoo irratti gadhiisaa ture anumatti hin tolleef ol kaa'ee meenin niila gadhiisa jechuudha. Bakka yoon viidiyoo keessan laalu hedduu dasna jedha hedduun waama hundaayyuu irraanfadha. Akkasuma gorsa keessan ka isin keessan dhuftanii na gorsitan ulfaadhaa isiniin jedha. Ilma namaa kana nama hunda nama tokko soo taate bakka waan dandeetta wayii gootaniin deebistanii namoota hedduu deebisuu hin dandeettan rabbiin isinii haa deebisu. Waan isin kiyya jettanii dalagattan irratti hafuura isin haa baafachiisu. Ilmee teessa wajjin jireenya gaarii isin haa jiraachisu. Nagaan isin haa galchu. Obboleeyyan kiyya wanni ani yeroo hunda jechuudha isiniin jechuu hin daganne biyya namaa kana jechuudha. Wallaahi obboleeyyan kiyya homaa isin namallee duroomsitee daangaa nama hin dabarsitu. Allahu a'lam. Irra caalan bara kana jechuudha. Kan manni isaanii kan bilillee fakkaatu laal kan fooqillee haa ta'u irra caalan birrii warra biyya alaati jechuudha. Birrii xiyyaa fi teessani miskiina akka anaa fi isiniititti kushiina namaa keessatti gubatteedha jechuudha. Duniyaan sagal hin taatu ammallee diigame maalitti gala hin jedhina. Rabbiin haala isinii haa mijeessu as keessa jiru ima jiraata. Haga dandeettaniin osoo galtanii obboleeyyan kiyya ilmaan argattanii osoo galtanii huma dalaydan kanaayyuu hafuura itti baafattanii innaa akkasin isiniin jedha mee hamma danda'ame sila ka ofiifuu maalirra jirtu nu hin gali jetti hin jedhina. Wallaahi hin jedhina. Umrii kennatti haa fayyadamnu. Bareedumsi kenna shabaabummaan kenna biyya namaatitti yooniin dhume obboleeyyan kiyya wajji hin yaanna hin hiraarra hin dadhabna olfiina gaffiina yeroon takka o'a yeroon takka qorra jechuudha. Kana waan taheef jismiin kenna of dadhabaa deema. Rabbiin isinii walitti isinii haa qabu. Yoo rabbi walitti isinii qabe isinuu biyya keessan galuun diddan. Achittillee rabbi isinii mijeessa asittillee tasan caaltu rabbi isinii haa mijeessu nagaan biyya keessanitti isin haa galchuun isiniin jedha. Egaa obboleeyyan kiyyaa viidiyoo kiyya laayisheer taasisaa warri maatii hin ta'in immoo maatii naa tayaa isiniin jedha. Waasawa kiyya keessatti wanni ani balleesse yoo jiraate dhiifama guddaa isin gaafadha. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. قل في ربي غارك بنني ثم سن أولا مكة نفوت مخيناني